majoritiin. Kana namni jaalaloo sonte miidhamurratti achirraa si oltu dhufaa bara. Achirraa si ol dhufu jira. Nama arrabaan si jaalatee fi nama onnirraa si jaalatee lubbuu si kenniti. Ninjira ati chidem Munir chidem ayi. Munir chidem. Ani telefona amma firraa cufe. Atimbo Munir chidem sambodan dhufaan. Okay, rakkoon qabu. Absee wanni akkasitti ol deemeef maali ni beektaa? Waan agarru tokko. Ani akkuma fete nan jettu baay'inaadhaan shamara miidhama. Shamarri waan baafattee hin dubbanneef miidhaa isii tana waan miidiyaattis haa ta'u lafarrattis haa ta'u waan qaanfattuufi malee irra miidhamu shamarran keenya. Nama isiidhaan sin jaaladha hunda arrabaan jee hunda dhugaa seeti. Si jaalannaan si jaalatte shamarran keenya dhalaan keenya bakka dhumate bakka lubbuu akkana lubbuu baastee si kenniti. Ani amma dhiira akka naannoo kiyyaatti jechuu dhiira harka dhibbarraa harki 99 lubbuu dabarsee gaaza ifin naqee if gubee if ajjeese akka naannoo kiyyatti du'aa tuhaana bara kiiraa ka dhuge ani shamaraan beeka. Dhiira jaalala jechaaf je'ee sifiin du'a maarreen jaa arrabu marra malee jaalalaaf nama du'e baay'ee hin beeku. Garuu nama hedduun beeku jechuu kiyya. Garuu shamara bitamoo anaa dubbata ammallee siif haa garaa ittiin guuttannu ittiin gabbannuun beekte sii gad ittiin huqqannuun silaa biyya gabruu kana keessatti ittiin huqqannuun jaamuu qabu. Yeah, I think like that. So dhalaan miidhameera shamarraniin miidhama. Akkamitti yoggaa waliin dhiyaatti shamarran wajji fakkeenya osoo ilmoon dhalin dhiira lamaa wajji dhalaan takka yoo argamte magaalaan si gabbuutii beefi. Yoo dhiirtii tokko dhalaa lamaa wajji argamte magaalaan siini qaaloyti malee gadi hin buuti. Dhaluunis osoo dhaluun gahin dhalaa takka mee dhiira lamaa wajji huccuu handhuura sii mul'istu dhiisiti akkana qabattee mormarraa dhiirti qabattee xiyyaan tun xiyyaa haa jedhu. Isinis xiyyaa haa jedhu. Waan takkaa jira. Meentaalitii Afrikaatiin sitti himu jira. Meentaalitii wanni haarayaan amma miliyoon of daalar itti baasanii gannaqan kanaa miti. Rabbiin akkatti nama uumerraa hin haasa'u jira. Yoo gartee dhalaa takka osoo hin dhalin beeki dhaluun waan gurguddaa bara. Ilmoo dhaluun waan guddaadha. Osoo hin dhalin dura guyyaa lammadaa yoo khabiroo fiddee khabiroorraa wanni san isiif hin daleene alla wanti bar PH degree qabna arrabaa fi beeki. Wanni itti jabaa sooshaal miidiyaa irratti Oromoo qofa osoo hin ta'in addunyaa irratti namni nama arrabsuu fi qalbii namaa cabsuu fi isa qophaa'e jechuu. Maaliif waan isaa qaba ifiifuu rakkina mataa isaa qaba. Nama arrabsuuf garuu qophiidha. Dhalaa teenya keessaa fuuta baharraa dhuftu mee takka mee ol baatee dhiira tokko qabattee khabiroo haa buutu. Yoo samiirra jiraatte lafa deebistan ganneexanii kopheen irra deemtan ilmoo osoo hin dhalin dura ilma dhiiraa tokko guyyaa lama dhalaan jaarsa abaluuti jaarsa maarreetti maarree guyyaa kan namni irraanfatee dubbisaa namni wanti hashara shifuutti maaliif jee dhiirtuu wanni inni fedhu dhiirumarraa haasoo naamana dhiiraatirraa girgirri lalee baay'aa machaaltaa qaalla. Rabshaa kana keessa hattuudha ilmi dhiiraa uumamaan. Sii galee. Akka dhalaan itti hattuu fi arraba itti deebinaati. Arrabaa miti bara. Okay. Gurbaa laal akkam seeta laal amma tartiibni haasawaa. Laal wanti qabu akka nugalutti haasawita moo akka ati feetetti haasawita. Akkaan an fedhetti haasawaa. Olii galle haasawita. Amma olii galle laala akka ati feete yoo haasawite olii galle.
deebisaa hoggaa namni waan takka nama gaafate abbaan akka fedhatti haasawa ati akka feechachi dhukkee irraa haasa deebistee bakka san waliif haa kabajnu akka itti bashannaa qabadhu. So ilmi dhiiraa kun wahii eeggata waan akka gartee waan lat godhamu keessaa bu'u uumamaan akkasii. Ilmi dhiiraa protective akkumaan yeroo jalqabaa jee hoggaa gartee dhalaan takka yoo ol fuutee teebila irra si baafatte ilmi dhiiraa ni qafafaan ittiin tol. So dhalaan immoo dhaluma tahuu qabdi sababa dhalaan itti miidhamtu akka bareedatti ibseetiin jiranaaf fakkaata galatoomee. So waan gartee afaan namaarra dubbachuu kanaas barnoota haa barannu siin jaabo akka intanetti unaas wani duba ka wallaatti naasawa tana qabadhu ittiin yaadadhu har'aaf galatoom. Fahmi doktor jechuun gaaffii niin deebiseeti ammas deebisuma faaruu dhalaa baha Oromiyaa rasenti arana fakkaatti iraanee tuttuufne ta'e qophii fakkaatti ishee gaaffii nuuf hin deebisine malee gaaffii teenya nuuf hin deebisine itti fufnaa. Abse si deebitee gaaffii sun. Abse. Lemije shamarrummaan dhiirri dubbarree shamaraaf carraa kadinee isaanoo dhiiramoo shamaraatiitu miidhama isaan irraa yoo dhaggeeffannoo carraa isaanii. Akkasi addeen asirraa gursuun ni jirti addeen maakiin ni jirti kiim ni jirti eenyu jira bira ifin boontuun biyyaa ni jirti. Sirreeffama. MJ artistii teenya maqaa sirriitti yaamiin artistii teenya kabajamtuun. Nasraan artistii miti Nasraan akkasii beeki maakiin aktivistummaa dhiiste maakiin jaalatamtuu kan maqaa guutuu maaragii irraa irristeefin jechuu kiyya kabajamtoota Okay, gaaffii namni akka nuugaa amma gaaffiin dura dhalaatu irra miidhama moo dhiiraatu irra miidhama? Lameen keessaa dhalaatu irra miidhama moo dhiiraatu irra miidhama gaaffiin duraa ta'e booda akkaataa. Absee dhagee. Reefuu barataatumaa jee bar namni gizee haasa'uu narraa baradhu naan jette okkee jeesin. No. Haasoo itti fitte amma ja'anii miti